Obboleewwan keenya baay'een keenya ofuma keenyaaf jireenya keenya dukkaneessina. Harkuma keenyan jireenya keenya balleessina. Gaafa jireenyi keenya bade san immoo hin boonyaa jechuudha. Sababni isaa beektuu sirriitti fageechinee yaadurraa kan ka'ee odoo sirriitti fageechinee yaadudha. Yeroo tokko nuti shamarran jechuudha. Jireenya keenya ofumaaf dukkana keessa galchina. Ofuma keenyaaf dukkanatti galchinee deebineet immoo boonyaa jechuudha. Boon uma faayidaan qabu. Jalqabuma of eeggachuu wayya. Yeroo tokko yoo yaade jedhu fageechinee yaaduu dhabuurraa kan ka'e jireenya keenya kan boru balleessuutti jirra jechuudha. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti fayyaa nagaa kooti. Isinis baga nagaa fayyaa taata isiniin jecha asumarraan baga bara haarawaa bara 2017 nagaadhaan geessan isiniin jechuu jaalala hordoftoota keenya hundi keessanuu baga geessan. Kan guyyaa kana osoo hin argin darbe hedduutu jira. Kan guyyaa kanatti osoo hin ce'in bara 2016tti hafee darbe hedduutu jira. Namni carraa kana argatee bara 2017 bara haarawaa kana argatu nama carra qabeessaadha. Hundi keessanuu baga geessan isiniin jedha. Egaa asumarraanan gara viidiyoo kiyyaatti isin dabarsa. Shamarran keenya gola ormaa keessa jirtan, obboloonni kiyya gola ormaa keessa jirtan, adaraa keessan of eeggadhaa. Jireenya keessan boru of jalaa hin balleessinaa. Egaa akkas ture. Obboleettiin keenya takkaa mucaa tokko jaalatti. Mucaan isheen jaalatti kunis immoo Saawuz Afrikaa Keeniyaa keessa jiraata. Keeniyaa keessa yoo jiraatu isaan lamaan isheen immoo biyya Arabaarra jirti. Inni immoo achi jira. Haa ta'utii garuu jaalala keessa ol seessan wal jaalatan. Yeroo wal jaalatan kana viidiyoodhaan walii dawwalaa wanta hedduu wajjin haasa'aa wanta hedduu walitti agarsiisaa wajjin haasa'u. Egaa oduma saniin jiranii guyyaa tokko qaama kee kaasinaa ergi jedheen. Qaama kee kaasinaa ergi jedheen. Ishinillee nama kana baay'ee waan lapheen ishii simateef waan onneen ishii simateef qaama ishee kaastee isaa erguun ishiidhaaf ulfaata osoo hin taane salphaa ture. Qaama ishee qaama saalaa kaastee itti ergite. Innis qaama ishee kana qabatee of biratti kaa'e. Ishiin garuu erga laaltee balleessi jetteen. Inni garuu hin balleessine ishiidhaan balleesse jedheen. Haa ta'utii garuu jireenyi namaati jaalatteef nama jaalatte sanitti yookaan heerumuu dandeessa yookaan heerumuu dhabuu dandeessa. Kun hireen kan Rabbiiti. Egaa isheenis asii gara biyyaa galte. Haa ta'utii garuu jarri lamaan kun walitti bu'anii. Erga walitti bu'anii akkasumaan oduma taa'anii obboleettii teenya tanaa namni biraa kaadhimatee gara maatii isheetiin seeraan dhufee kaadhimatee maatiin firri hundi taa'anii hunda fixanii erga wanti hundi xumurameen boodatti guyyaan cidhaa beellamame. Guyyaan cidhaa beellamamee ciimni ishii ga'ee maatiin illee cidhaa irratti qophii godhanii wanti barbaachisu hundi taasifame. Haa ta'utii garuu mucaan isheen dura jalqaba jaalatte suni ishiidhaa dawwale. Ishiidhaa dawwalee akkana jedheen maaloo jedheen gaariidha isinitti fakkaata. Yoo ati nama biraa nama ammatti heerumu qophoofte kanatti yoo heerumte ani immoo isa na bira jiru kana gadi baaseen si salphisa. Gurubbii hidhee tanan faamilii isaa faamilii keetirratti ergeen si salphisa yookaan immoo arrooza kana dhiisuu qabda jedheen. Mee amma jidduu kanatti eenyutu badii qaba? Isheen illee waan gootu dhabde. Amma akkanatti arrooza ijaarrachuuf salphina guddaarra jirti. Oluma kaatee sababa tokko malee in heerumu jettee mucicha didde. Mucaan ishee fuudhuuf arrooza wajjin godhachuu qophaa'e kuni sababni isaa maal akka ta'e hin hubanne. Garuu isheen dinnaan waan wallaalan hundattuu faallaa garagare namni beeku hin jiru icciitii kana. Mee obboloota koo amma bakka kanatti isatu badii qabamoo isheetu badii qaba jettanii murteessitu sin. An akka yaada kootiitti jarri lachuu badii qabu jedhee tanan murteessa. Haa ta'utii garuu badii guddaa kan qabu ishiidha. Jaalalli waan hunda nama gochuu danda'a. Jaalalli waan namni hin beekne nama gochuu danda'a. Garuu jaalalli qaama kee kaasiti ergi dhiira tokkotti jedhu ni jira natti fakkaatu. Anillee shamaraa akka shamaraatitti ta'ee nama tokko nan jaaladha. Garuu qaama koo kaasee nan erga jedhee hin murteessu jechuudha. Sababbiin isaa uffata kana
uffata kana uffata nurra jiru kana akka uffannu rabbiin waan nu taasiseef akka qaama keenya ittiin uffannuufi jechuudha. Kanaaf qaamni keenya immoo abbaa manaa keenyatti ni mul'atan sirriidha. Abbaa manaa ofii fuulduratti qaamni kee kan maatii kee akkootti uffata jijjiirrachuu hin dandeenye abbaa manaa kee duratti qaama uffata kee jijjiirrachuu ni dandeessa. Haa ta'uti garuu nama jaalattee yookaan na fuudha yookaan na fuudhu jettee wajjin jirtu tokko nama tokko jaalattee wajjin jirtu qaama kee itti agarsiisuu hin barbaachisu. Akkasumallee dhiira tokko osoo abbaa manaa ofii hin ta'in osoo jireenya ofii keessa hin seesisin wajjin waan hin taane keessas galuun sirrii miti. Inna kanaafi ani obboleettiin keenya kunis balleessite jedhee tanan fudhadha. Maaliif jennaani isaan walirraa fagoo jiru. Amma qaama ishee kana kaaftee isaaf ergite inni bu'aa ittiin argatu jira hin jiru. Namni bara kana bineensa ta'ee jira. Dhugaa karaa jireenya kee ittiin balleessuun barbaada. Kanaafuu yaa obboloota kooyi namni tokko yoo isin jaalate qaama kee kaasinaa ergi yoo isin jedhe akka namni sun jaalala qulqulluu isinii hin qabne beekati adda baafadha. Maaliif jennaan qaama kee kaasinaa ergi qaama kee laaluun qaba yoo isin jedhe jireenya kee boru akkasi balleessuuf murteeffate sirriitti hubadhaati beekaa isiniin jechuu jaaladha. Maaliif jennaan namni dhugaadhaan sin jaalatu namni jaalala qulqulluu sin jaalatu qaama kee kaasitii narratti ergisiniin jedhu jechuudha. Innaa kanaaf obboleettiin keenya kun dogongora hojjechuu dandeechi. Garuu inni immoo karaa ishee ittiin akka jireenya ishee hin ooffanne karaa isheen jireenya ishee ittiin ijaarranne kallattii argatee har'a jireenya ishii balleechaa jira jechuudha. Kun immoo baay'ee namatti ulfaata. Kanaaf namni tokko sin jaalatee sin haasofsiisee jiruu kiyya keessa hin jiraata yookaan immoo umurii kiyya guutuun isa wajjin jiraadha jettanii hin murteeffatinaa jechuudha. Obboloota koo isin maaliif jennaani kan isin barbaadu jaalalli jaalala waan ta'eef jaalalli immoo qaama keessan irratti ergitanii osoo hin taane jaalalli jaalala akkuma jaalala ta'etti qaama keessan qaama rabbiin isinitti uume kaastanii uummatatti nama argitanitti hin erginaa. Jaalalli jettanii hin erginaa. Booruu keessantu bada. Har'aa keessaniin miti jechuudha. Har'a isinitti fakkaachuu danda'a. Jaalala isinitti fakkaatee miira hin taane keessa seessisee waan hin taane isin gochisiisuu danda'a. Kun immoo karaa seexanaati jechuudha. Wanti waan hin taane godhi namaan jedhu namni waan hin taane keessa nama seessisu karaa seexanaa nama oofudha jechuudha. Keessattuu nama gizee bilbilaanuu isinitti haasa'u nama miira hin taane isinitti haasa'u nama akkasitti oduu haasa'u baattaniin jedha. Namni boruuf nama eeggatu waan hin taane namatti haasa'u osoo hin taane jireenya gara fuulduraa akkamitti akka adeemuu fi karoora isaa haala isaa yeroo baay'ee isa irra deddeebi'ee namatti haasa'a malee qaama kee yaade viidiyoo dawwaliiti qaama kee qullaan afoo taa'inatti haasa'i akkas godhi hin jedhu jechuudha. Namni dhugaadhaan nama jaalatu kanaaf obboloota koo jechuudha of eeggannoo godhadha. Dhugaa of eeggannoo godhadha. Hunda caala kabajaatu isiniif tara jechuudha. Dubartiin immoo kabajaa kan qabdu jechuudha. Gaafa heerumtanii warra dhirsa keessanii birallee dhaxxanii gaafa isin kabajaa qabaattan warra dhirsa keessanii birattillee kabajamuu dandeessu jechuudha. Yookaan immoo gaafa isin akkuma akkanuma argitan taatanii gaafa heerumtanii jettanii ilma keenya situ fuudhe ilma keenya qalbii keessaa fuutee akkas gootee jedhanii ittiin sin arrabsuu jechuudha. Kanaafuu jechuudha kabajaa ofitti horaa isiniin jechuu jaaladha. Amma obboleettiin keenya kuni sababbii qaama ishii ergitee fi gaa'ila bareedduu firri taa'ee maatiin taa'ee ishii heerumsiisuu barbaadu kana ofirraa cuftee jirti jechuudha. Waan qalbii nama cabsu jechuudha. Dhugaa rabbii jechuun hiree ofii qabuu jechuun baay'ee ulfaata. Hiree ofii qabuu jechuun baay'ee ulfaata. Haa ta'u garuu obboleessi keenya kun hiree obboleettii keenyaa kana qabee har'a gaa'ila ishii akka ijaarrattee hin jiraanne ishee godhee ishee sodaadhaan guutamtee maatiin ishee firoottan ishee akkasumas abbaan manaa ishee kan ishee fuudhu qophaa'e kun sababa isheen gaa'ila kana diddeef osoo hin beekin ammallee kadhachuutti jiru jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo wanni akkanaa kun osoo isinirra hin gahin of eeggannoo godhadhaayi. Viidiyoo akkanaa wanti isinii hojjennuu fi barumsa irraa argattanii akka of eeggannoo godhattaniif jechuudha. Boruuf namni akkanaa akka tasaa yoo isin mudate namni jaalattanii qaama keessan kaasinuu ergi yoo isiniin jedheen yoo isin mudate viidiyoo kana dhaggeeffattanii yoo jettan wanti ho'i sammuu keessan keessa deeme of eeggannoo godhuu dandeessu jechuudha. Adaraa keessan jaalalli jaalalaa malee jaalalli qaama namaa erganii wal salphisanii yookaan immoo akkasii osoo hin taane jaalalli kafana jechuudha.
jaalalli ndoom kafana nama shaffana jennaan kan ammaa kun ala nama baasaa qullaa nama dhaabaa qaama sergi namaan jedhama adaraa of eegadha hiree keechan hin qabina keessatti obboleonni keenya gola ormaa gola madaami keessatti gubattan kun asii galtanii gammadu asii galtanii dadhabbii kana keechaa ba'uu yookaan nama sin bayyanachiisu way argachuu waan barbaadaniif namni tokko sinitti haasa'eef namni tokko sin jaaladha siifan du'a lubbuu koo siniif jedheef nafuudha jettanii gaafa jaalala keessa ol seessiftanii inni qaama kee kaasinuu ergi gaafa siniin jedhe qaama keessan kaaftanii hin erginaafi jechuudha wanti fedhe haa galu wanti gales haa galu qaamuma keechan miidiyaa irratti erginaa dhugaa qaamni keechan kabajaa qaba maalidaa qabdu kan qaama keessan addabaabaayii irratti baastaniif jechuudha har'a kunoo hireen obboleettii keenyaa kun qabamee jira of qabdee jirti garuu haati abbaan kan fuudhu sun firri waan sababa isheen diddeef wallaalanii guyyaan cidhashii ga'ee firoottaa waamamanii garuu jidduudha nama ishiin hin barbaadu cidha kana jettee rakkoo keessa maatis galchite jechuudha akkasii hin jedha kabajamtoota kiyyaa of eeggannoo godhaa jecha ani viidiyoo koo asumarraa nan goolabaa waan wajjin turtaniif turtii gaarii isiniif haa ta'u baay baay subscribe gochuu hin dagatina.